Shamaa akkam jirtu daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya kabajamoo. Oolmaa warraaqsaa Oromiyaa haa baraarruu guyyaa har'aa qabannee isiniif dhiyaanneerra isinitti himuun kan isin waliin turu an Naatoo Lammiiti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Oolmaa warraaqsaa Oromiyaa haa baraarruu. Oromoo lubbuun baraaruu fi Oromiyaa cicciramuu fi saamamuu irraa baraaruun biyya taate akka dhaabbattuuf sochii waraanni bilisummaa Oromoo taasisuun cinatti qeerroon bilisummaa Oromoo labsiilee garaagaraa kanneen akka uggura gabaa fi geejjibaa baasuun hojiitti seenee jiraachuu ibsa baaseen beeksisuun isaa ni yaadatama. Akkaatuma kanaan Oromiyaa keessaa bakkoota garaagaraatti sochiin geejjibaa fi daldalaa dhaabbatee oolee jira. Warraaqsa Oromiyaa baraaruu kana milkeessuuf karaan godina Qellem Wallaggaa Dambidoolloo fi Muggii akkasumas Finfinnee irraa Dambidoolloo qunnamsiisuu cufaa tureera. Waamicha qeerroon bilisummaa Oromoo taasisee ofitti fudhachuun qeerroowwan bilisummaa Oromoos uggura geejjibaa fi daandii cufaa turaniiru. Akka kanaanis warraaqsa Oromiyaa haa baraarruu har'aa muddee 12 bara 2022 irraa eegalee hojiitti jiru hojiitti hiikuun tarkaanfii daandii cufuu godina Qellem Wallaggaa keessatti fudhatanii jiru. Labsa kana bu'uura godhachuun daandii magaalaa Muggii fi Dambidoolloo wal qunnamsiisu akkasumas Dambidoolloo fi Finfinnee wal qunnamsiisu qeerroon bilisummaa Oromoo cufee tureera. Daandii Dambidoolloo fi Gimbii wal qunnamsiisu cufuun morma koo kenneen sabaa fi biyya koo tiksaa kan jedhan qeerroon bilisummaa Oromoo godina Lixa Wallaggaa labsa kana hojiitti hiikuun warraaqsa jijjiirama buqqaasaa fiduu gaggeessuuf qophii ta'uu dubbataniiru. Warraaqsi tartiibawwan gochaa kaa'amee fi dhaadannoolee adda addaan dabaalamee itti fufaa kan jedhan qeerroo bilisummaa Oromoo godina Qellem Wallaggaati. Waamichi warraaqsa Oromiyaa haa baraarru jedhu kun guutuu Oromiyaa keessatti adeemsifamaa kan jiruu fi dhageettii kennuun barattoonni Wallaggaa Yuunivarsiitii Moonaa Guddichaa magaalaa Naqamteetti argamu ganamarraa eegalee mormii guddaa dhageessisaa oolaniiru. Dhaadannoo waraanni bilisummaa Oromoo wabii saba Oromootii jechuun dhaadannoo dhageessisuu kan jalqaban barattoonni kun gocha farra namoomaa Oromoo irratti raawwataa jiru balaaleffachuun dhaadannoo dhageessisaa oolaniiru. Miidhama uummata Oromoo irra ga'aa jiruu fi karaa nagaatiin sagalee isaanii dhageessifataa kan turan barattoonni kun mootummaan waraana itti naannessuun Moonaa keessaa akka hin baane ittisuun bilbiloota harkaas irraa guuraa turuu beekamee jira. Miidhama uummata Oromoo irra ga'aa jiru karaa nagaatiin sagalee mormii isaanii dhageessifataa kan turan barattoonni kun mootummaan waraana itti naannessuun Moonaa keessaa akka hin baane ittisuun bilbiloota harkaa irraa guuraa turuun beekamee jira. Barattoota hedduus reebicha hamaa irraan ga'uu ragaan achi arganne ni mul'isa. Yuunivarsiitii Wallaggaatti dameen Gimbiis har'a ganamarraa eegaluun murna bilxiginnaa ilmaan Oromoo lafarraa daguugee balleessuuf yakka cigaasisaa dalagaa jiru balaaleffachaa oolanii jiru. Hiriirri mormii kunis ganama irraa kan eegale yoo ta'u barattoonni kun dhaadannoo qomoof malee qoonqoof hin jiraannu jedhu dhageessisuun nyaata lagatanii ba'aniiru. Sana booda dhaadannoolee jajjabduu kanneen akka gaaffii mirga abbaa biyyummaa, murni bilxiginnaa yakkamaadha, aangoo gadi haa dhiisu, bilisummaa fi walabummaan saba keenyaaf haa mirkanaa'uu fi waraanni bilisummaa Oromoo irree fi gaachana uummata Oromooti. Murni morma keenya mure kanaan booda nuuf alagaadha jechuun dhaadachaa turaniiru. Sochii warraaqsa kanaa akkuma isaan jabeessanii itti fufaniin humni waraanaa guddaan itti bobbaafamuun barattoonnii fi uummatni magaalaa Gimbii walitti dabalamuun uummata isaaniif sagalee akka hin taaneef barattoota moorichaa guutummaatti moorichuma keessatti ugguruun poolisoota federaalaan reebaa turaniiru. Uummata naannoo moorichaatti barattootatti dabalamanii sagalee isaanii dhageessisuuf ba'anis bittimsuun reebichaa fi doorsisa garaagaraa irraan ga'uun barattoota mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Gimbii ammoo mooraatti olitti seenuun poolisootni humna addaa fi milishootni waliin reebicha hamaa irraan ga'aa turaniiru. Magaalaa Naqamteetti barattoonni koolleejjii fi yuunivarsiitii New Generation guyyaa irraa ganamaan mormii qaban bifa dhaadannootiin dhageessifataa kan turan yoo ta'u, hokkaraa qaama mootummaa irraa isaanitti banameen miidhaan gurguddaan isaan irra ga'uun hiriirichi diigamee jira. Yuunivarsiitiin Madda Walaabuus guyyaa har'aa ganamaan hiriira ba'uun gochaa suukanneessaa sirnichi Oromoo irratti raawwataa jiru mormuun
sagalee isaanii dhageessifataa turaniiru. Sirni morma nu muree nu hin bulchuu kan jedhan barattoonni kun karuma nagaa sagalee isaanii dhageessifataa turuun boodarraa waraana piipiin miidhaan irra dhaqqabu beekamee jira. Barattoonni hedduun uleen tumamuun miidhaa gurguddaaf kan saaxilaman yoo ta'u, hedduunis hidhamanii jiraachuun beekamee jira. Barattoonni Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaas barnoota lagachuun warraaqsa labsameetti hirmaataa jiraachuun beekamee jira. Mooraa Yuunivarsiitichaa keessatti hawaasa Oromoo dhumaa jiruuf sagalee ta'uun barattoonni hedduun biraa qabamanii kan hidhaman barattoonni Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa guyyaa barattoonni isaan biraa qabamuun mana hidhaatti darbatamanii qabanii barnoota lagataa jiraachuu beeksisan. Uummatni Oromoo godina lixa Wallaggaa aanaa Baabboo Gambeel warraaqsa Oromoo baraaruuf waamamee hiriira sirna bilxiginnaa balaaleffatu gaggeessuun labsii sana hawwatan. Ilmaan Oromoo ona Baabboo Gambeel daguuggaan sanyii ilmaan Oromoo irratti murna bilxiginnaa fi finxaaliyyi Amaaraan raawwachaa jiru balaaleffachuun hiriira har'a ganama gaggeessaa turaniiru. Hiriira hojjettoota mootummaa, qeerroowwan, qonnaan bultoota, abbootii amantaa fi daldaltoota akkasumas uummata Oromoo akka waliigalaatti hirmaachiseen gaggeeffame kanarratti dhaadannooleen tumsa Oromummaa fi sirnichi aangoo irraa bu'uu akeekuu dhageessisuun diddaa uummataa kanaa uummatni aanichaas ta'e Oromoo cuftii guutummaan irratti hirmaachuu akka qabu dhaamsa dabarfataniiru. Godina kibba lixa Shaggar aanaa Tullu Boolloottis barattoonni hiriira ba'uun gocha faashistootaa kana balaaleffataa kan turan yoo ta'u, warraaqsichi hawaasa bal'aa hirmaachisuun kan itti fufu ta'a. Akkaatuma karoorfameen hojiirra oolmaan labsichaa fi warraaqsichi cimee kan itti fufu ta'uu isin hubachiisa. Sagantaa keenya irraa asuma irratti goolabna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti waan nu waliin turtaniif guddoo galatoomaa. Injifannoon uummata Oromoof. Naannoo hanga sadarkaa gaditti mormii geggeessuun gochicha balaaleffatan bakkoota garaagaraatti hidhaaf saaxilamaa jiru. Haala kanaanis barattootni Oromoo Yuunivarsiitii Amboo mooraa Hacaaluu Hundeessaa uummata isaaniif sagalee ta'aa turan muddee 7/2022 waraana shororkeessaa biltsiginnaan hedduun isaanii ukkaanfamanii achi buutee dhabamsiifamaa jiru. Barattoota ukkaanfaman keessaa kan maqaa arganne Girmaa'ee Magarsaa fi Dilboo Maammoo yoo ta'u, barattootni hedduun maqaan nu hin ga'inis ni jiru. Godina lixa Shaggar aanaa Ada'aa Bargaa magaalaa Mogor keessatti hiriira barattoota sadarkaa lammaffaan guyyaa kaleessaa geggeeffame waraanni murna biltsiginnaa tamsaasuun barattoota 17 shamarran dabalatee buufata poolisii aanaa Ada'aa Bargaatti hidhanii jiru. Kana malees hidhaan kun barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Walaayittaa Sooddoo keessatti itti fufee jira. Sababa dheengadda muddee 8/2022 hiriira ba'uun duguggaa sanyii Oromoo irratti raawwachaa jiru mormaniif barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Walaayittaa Sooddoo hedduu qabuun warra suuraa waraana bilisummaa Oromoo bilbila isaanii irratti argamu yoo tursiisan barattoota 40 ol irraa ammoo bilbila harkaa irraa gurrachuun reebanii ari'anii jiru. Hiriira mormii kaleessa muddee 9/2022 magaalaa Shaashamannee keessatti barattoota Yuunivarsiitii Rift Vaalii damee Shaashamanneetiin geggeeffameenis barattootni akka Xaahir Jamaal, Siraaj, Xaahir Ketuu, Kamaal Ahmed, Ayyaantuu Nugusee, Gammannee Kadirii fi Fatiyaa Duulee buufata poolisiitti hidhamanii jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti